Nagama mo afaan Amaaratiin singgabat. Hayyee har'a ka asii wal geenyee fi haala amma biyya keenyatti dhalate irratti namoonni asii wal geenye hundi yaada keenya gorsa keenya kennuu fi kan duraa haalli kun namni asii walitti qabamee gariin jaarsoliidha, gariin namoota politikaa hooggananii, gariin abbootii qabeenyaatii kuni haala Oromoon itti rakkina isaa furatu. Yeroo rakkinni dhalatu walgahee mari'ateetu nagaadhaan nagaa buusee adda bahaa isa kanaaf asitti wal geenyee Rabbi nu haa gargaaru Rabbi biyya keenya biyya nagaa biyya misoomaa nuuf haa godhu amma itti aansinee Johaar yaada qabu ibsa miidiyaadhaan galatooma. Kamoltan wanti sa'aatii 36 dabre kana keessatti waan hin eegamnee fi waan nama gaddisiisu poolisiin federaalaa bifa naamusaa ala ta'een bifa haala nageenyaa biyya kanaa gaagamarra godhuun tarkaanfii seera ala tarkaanfii of eeggannoonsaa irraa hanqate yakka guddaa yaalee jira. Kana mootummaan dogongora kana fudhatee sirreessuu qaba. Sirreessinas jenneet kan abdannu. Wanti kun uummata keenya keessatti dallansuu guddaa uumee jira. Dallansuu kanas mormii isaatiin calaqqisiisaa jira. Haala kanaan hunda dura ilmaan Oromoo mirga isaaniitiif falmachuudhaaf mormii dhageessuudhaaf bahanii wareegamaniif Rabbi jannataan haa qananiisu jedha. Waan nama gaddisiisu, waan garaa nama gubu, kaleessa duunee, kaleessa miidhamnee, cabnee, jijjiirama kana finnee, har'as du'uun keessattuu immoo yeroo jijjiirama finnee jenne kana keessatti namni keenya wareegama hunda caalaa waggaa 50 dabarsine caalaa wareegama garaan nu gubeedha jechuudha. Kanaaf buleen keenya madaaniif saffisaan akka fayyan Rabbi kadhannaa fi ummanni keenya har'as akka kaleessaatti akka diinonni hawwanitti akka abbootiin irree hawwanitti osoo hin tahin tokkummaan isaa kan dur jaalaa cimaa akka ta'e yeroo barbaachisee ta'etti hogganoota isaa mirga isaa gaafii isaa ittifachuu akka danda'u irra deebi'ee mirkaneessuu isaatiin ittiin hin boonaa jechuudha. I cannot have been prouder waan ummanni keenya tokkummaa ummanni keenya agarsiisen cimina ummanni keenya agarsiisen qophaa'ina ummanni keenya agarsiisen kana namni nu tuttuquu barbaadu namni saba kana tuttuquu barbaadu ergaa waan argate natti fakkaata. Kanaaf ummanni keenya galata guddaa qaba. Haala hin eeggaminiin shira xaxameen rakkoo uumame kana poolisoonni Oromiyaa warreen gaafa rakkoo qabsoo keenyatti dabalamanii jijjiira kanaaf gumaacha guddaa godhan hamma danda'ametti haala kana to'achuudhaaf rakkoon babal'aan akka hin dhufneef waan godhaniif galata guddaa qabu. Komishinarri poolisiitis ibsi kaleessa kenne kan itti gaafatamummaa qabuu fi kan aantummaa agarsiisedha. Pirezidaantiin keenyas obbo Shimallis badii ofii hin qabneen kan inni keessatti hin hirmaateen rakkoo naannoo isaa inni bulchu keessatti uumameef miira itti gaafatamummaa qabuun ibsi inni kenne uummata keenyaaf aantummaa inni qabu sabboonummaa isaa waan agarsiisuuf galateeffatamuun barbaachisaadha. Qeerroon keenyas waan isaan ittiin abdannuuf waan isaan ittiin dhaadannuuf irra deebi'anii waan agarsiisaniif galateeffanna. Gara fuulduraa irratti mootummaan federaalaas ta'ee mootummaan biyya kana bulchu yeroon itti wal ajjeesan yeroon itti wal doorsisan dabreera. Wal doorsisuun kaleessaaf gaagamaaf nu fide. Wal ajjeesuun kaleessas gaagamaaf nu fide. Mootummaan kunis warri gorsa adda addaa kennee kararraa jallisuu barbaadus wanni beekuu qaban
akka qabsaa tokkootti akka nama moo siyaasaa qoratee tokkootti biyya kana keessatti wanti ummanni hin barbaanne amma booda raawwatamuu abadan hin danda'amu. It will be impossible waan ummanni hin barbaanne bakkaan ga'uun hin danda'amu. Afaan nama qabanii biyya ceessuun hin danda'amu. Doorsisanii biyya ceessuun hin danda'amu. Biyya ceessuu kan dandeenyu biyya kana ijaaruu kan dandeenyu wal dhaggeeffanne walii obsine mirga walii kabanye fedhii ummataa jiddu galeessa godhannee yoo sochoone qofaadha. Oromoof Oromiyaa jidduutti amma booda humnaan itti fe'amnee binna. Waan inni hin barbaanne isa obaafnan liqimsiifnaan akka hin danda'amne irra deebi'ee mirkaneesseera. Ummanni keenya humna ittiin qoosan, humna doorsisan akka hin taane irra deebi'ee har'as akka kaleessa dhiiga isaatiin mirkaneesseera, tokkummaa isaatiin mirkaneesseera. Kana ergaan gahan dabre jedheetiin amana. Haala ittiin qophaa'iniin falmaa itti seenne kana keessatti diinonni warri wal nu nyaachisuu barbaadan, warri kana keessa miidhaa fiduu barbaadan, warri biyya keenyaaf saba keenya jeequu barbaadan, wal dhibdeen mootummaa fi uummata jidduu yoo ta'ee jiraatus sabaaf sabmoota jidduutti walitti bu'iinsa uumuudhaaf yaalaa jiru. Amantii irratti akkuma kaleessaa walitti buusuudhaaf yaalii godhaa jiru. Haalli kun gaddisiisaadha. Haalli kun dhaabbachuu qaba. Qeerroo keenyaan uummata keenyaan kanan jedhu waan taate kaleessa atuu beekta, kaleessa agarsiifte, har'as warra dagate yaadachiiftee jirta. Injifannoodhaan warra likkii nama galchuu barbaadu har'as likkii ofii akka beekan gochuu dandeesseerta. Amma booda itti deemuun karaa saaquu waan ta'uuf haara galfannaan barbaachisaadha. Waggoota dabran keessatti akkuma haara galfachaa itti qophaa'a, tokkummaa keenya wayyeeffachaa, tarsiimoo keenya fooyyeffachaa, tooftaa jijjiirrachaa itti deemnetti gara fuulduraas itti deemna. Ammaaf falma osoo qophaa'in itti seenne kana keessatti karaarraa nu maqsuudhaaf, saba barbaaddachuudhaaf, maqaa qeerroo keenyaatiif uummata keenyaa balleessuudhaaf hiree argachaa waan jiraniif ammaaf haara galfachuun itti qophaa'uun barbaachisaadha. Hamma sanitti hogganoonni as jiranis kanneen hafanis Oromiyaanis Itoophiyaanis akka deemaa jirtu kanatti bakka tokko ga'uu akka hin deenye namni hundi waan hubatu natti fakkaata. Caayaa ijaarrannee jirra gaaddisa hoggansa Oromoo sadarkaa Oromiyaaf Oromootitti mataa walitti qabanne waliin mari'achuudhaan rakkooleen kuni ana qofa irratti miti. Hoggansa kanarratti sadarkaa adda addaatitti qaamota mootummaa kanaatiin dhiibbaan geessifamaa ture. Waan garaa keenya hin dubbannu jennee dhokfanne malee rakkoon adda addaa gahaa ture. Kuni amma booda bira darbuu hin dandeenyu. Teenyee mari'anne warra mootummaa wajjinis hisaaba keenya gadi buufne rakkoon akkana akka uumamne hin mari'anna. Manguddoon keenya nu wajjin jiru, jaarsoliin keenya nu wajjin jiru, abbootiin amantii nu wajjin jiru. Mari'annee furmaata itti fidna. Guyyoota isaanan kana keessatti qaama mootummaa barbaachisaa hunda wajjin mari'annee yoo wal taane kanarratti wal taane kanaan deemna jenna. Yoo waliin taane warri abbaa humnaas humnaan deemne yoo jedhani nullee wanni jenneen taane humna filatanii mala maladhu jennee akka kaleessatti sitti himna jechuudha. Ammaaf uummanni keenya kan cabe suphuu irratti, kan madaa'e wal'aanatu irratti, kan wareegame awwaalatu irratti akka fuulleffatuu fi magaalota hunda keenya keessatti tasgabbiin akka deebi'u garuummoo akkuma yeroo hunda isiniin jedhutti hamma bakka garaa keenyaa geenyutti yoo raftanis ija takka banadhaa rafa. Ija takka qofa ija lama cuufattanii hin rafina. Yoomiyyuu harka keessan dadachaaftanii hin taa'ina. Of birradha, of yaadadha. Wanti kalee dheengadda ta'e akka nuti of hin irraanfanne. Injifannoon arganne akka killeetitti eeggachuu qabnu kan harkarraa nu dha'ee buusuu barbaadu. Allaattiin hedduun akka jiru waan nu mirkaneesseef of eeggannoodhaan godhuun barbaachisaadha. Uummata kana fuulduratti mootummaaf eda'amsi dabarsuu barbaadu. Nuyis mataan kiyyas jaallan kunis abbootiin kiyya kunis biyya kanatti kan galle rabbiif uummata keenya abdanne uummata keenya tajaajilla jenneet obboleeyyan keenyatu taayitaarra jira. Taayitaa nuu kennaa jenneen gaafanne, nuu qoodaa jenneen gaafanne. Nullee dheengaddatti makamne abbootiin keenya waggaa 40-50 qabsoo kana keessa turan nuun mala waggaa 50 nututti xaare nuun mala hin jenne. Ijoolleen keenya hamma fedhees kaleessa diina wajjin yoo jiraatan har'a mana keenyatti nuu galaniiru, mooraa keenyatti nuu galaniiru.
mooraa keenyatti nu galaniiru nu haa ceesisanii badii kaleessa balleessaniif dhiifnee fiirra amma garuu hin gargaarra jennee kan dhufne barcuma irratti baafnet barcuma isaan irra taa'an jalatti qabuudhaaf dhufne jechuudha biyya kanatti galatan barbaannu waan gooneef galatan barbaannu garuu tarkaanfilee dhaadannoolee doorsisa waan nuti dhufneef ce'umsa kana bakkaan gahuudhaaf billiqa bilisummaa xiqqoo mul'atte tana bakkaan gahuudhaaf carraaqqii nuti goonu kana kan cirracha itti naqu garuu kan hin fudhanne ta'uu warri mootummaatis biyya kana biyya sabaa sablammootaa ta'uu biyya kana arda jijjiiramne dhufe kun dhiiga ilmaan Oromootiin dhiiga sabaaf sablammii biyya kanaatiin kan dhufe ta'uu kan namni tokko fide paartiin tokko fide akka hin ta'in yaanni imaammanni tarsiimoon biyya kanatti hojiitti hiikamu kamiyyuu hirmaanna hayyoota hogganoota sabaaf sablammoota akka Oromootti immoo Oromoota hundaa kan jiddu galeessa godhate malee nami tokko lama qofa kophaadhaan yaada isaa namarratti hin fe'a jedhee kan deemu akka hin taane kanarratti qaamota mootummaatiif muummicha ministeeraa dabalatee wanni ani dabarsuu barbaadu dhufnee ka isin gargaaruudhaaf dhufne dhufnee isin tiksuudhaaf dhufne dhufnee isin kabuudhaaf dhufne isin kabanya isin jaalanna gaafa isin rakkattan isin bira dhaabbanna garuu wal afaan garagaluun walitti deebi'uun nu barbaachisu ergaan ani qabu har'as jijjiiramne erga dhufetti Oromiyaa keessatti hidhamtoota siyaasaa kumaatamaantu jira gadhiifamuu qabu waggaa 50 bodas waan hidhamnuuf hin jiru jechuudha har'a lixaa fi kibba Oromiyaa keessatti waraanatu uummata keenya irratti gaggeeffamuu qaba hoggansi as jiruu fi hoggansi as hin jirre kan Oromoo waliin taa'ee waraana kanallee dhaabsisuu qaba Gaaddisa jalatti biyya keenyatti hiree arganne kanaan hiree ummanni keenya dhiiga isaatiin argamsiise kana qisaasuun ittiin qoosuun wareegamtoota keenyaan qoosuu waan ta'eef dhaabbachuu qaba waliin mari'achuudha qabna waliin haasa'u karaan Oromoo karaan abbaa gadaa karaan biyya kanaa karaa takkittii qofa mari'achuu qofa homa qaawwi qawween dhuftu takkittillee hin jirtu qaawwi doorsisaaf humnaan dhuftu takkittillee hin jirtu waliin teenye mari'achuudha kana qaamota mootummaa dhimma ilaallatu hunda wajjin ni haasofna humnoonni nageenyaa biyya kanaatis humnoonni poolisii biyya kanaatis humnoonni waraanaa biyya kanaatis seenarraa barachuu danda'uudha qaban biyya kanatti humni poolisiis humni raayyaa biyya ittisaatis kan dhaabbate nageenya biyyaa eegsisuudhaaf garuu seenaa keessatti lammiilee ajjeesaa lammiilee doorsisaa hidhaa waan as ga'eef amala sanirraa bahee waardiyyaa ummataaf heera mootummaa ta'uu danda'uudha qaba jechuudha biyya kanatti anis nu hundi erga dhufne qaama nageenyaa biyya kanaa kan amanneet amanuu bira dabarree ummata keenyaan amanaa waan kaleessa taatan obsa irra darbaa fi abbaa irreettu ajaja malee kun ijoollee hiyyeeyyiti kan jechaa jiru eegdonni asinis jiranis dheengadda kan mirkaneessan ajaja abbootii irreetiif osoo hin ta'in ajaja warra shiraxiituuf osoo hin ta'in namummaadhaaf seeraa fi heeraaf dhaabbachuu isaaniitiif galata guddaa gaafatanii isaan mala ummata keenyaan irra deebi'ee ammallee akkuma kaleessaa nu obsa haara galfadhaa magaalaa keessan tasgabbii uumaa warra amantiidhaan naannoon sabaan walitti isin buusuu barbaadu to'adhaa nu yaarra dhiisii gaafa hammeenya guddaa qabnu nurra ture sanillee saba tokkoon waliin lollu diinni qabsoo keenyaa takkaahu saba ta'ee hin jiru abbaa irree warra sirna jallataa ummata saamuu cunqursuu barbaadu har'as yoo taate saba tokko wajjinis amantii tokko wajjis ummanni keenya rakkoo hin qabu biyya namni itti wal danda'ee eenyummaan keenya kabajamee ka ormaa kabajamee mirgi keenya daangaa malee eegamee ka ormaas eegnee ittiin jiraannudha Oromiyaan biyya sabaaf sablammoota bal'aa of keessaa qabdudha biyya amantiin hedduu keessa jirudha warri abbaa irree ta'uu barbaadu warri dhugaa awwaaluu barbaadu warri dongora ofii hojjetan shira ofii xaxan karaa malsiisuu barbaadanii saba keenya walitti buusuudhaan amantiin walitti buusuudhaan dubbii jijjiiruu barbaadu kanaaf karaa itti cufuudhaaf ummanni keenya qeerroon keenya humna kee eenyummaa kee agarsiifte waan jirtuuf amma haara galfadhu wantoota kalee dheengadda ta'an akkuma kaleessatitti akkuma waggoota dabre keessatti hojjetamaa turetti of duba deebii ilaali gamaaggami asirraa waan irra geenye hin beeksifna gaafasiif qophaa'ii akkuma reef jedhetti qophaa'ii eeggadhu guyyaan boruus kan biraati galatoomaan jedha
taateni gidduu kana kaleessa dheengadda ta'e guddoo kan nama gaddisiisu ta'uu nu ibsameera. Kan eegame sin turre kan eegame ta'uu dhabuu isaarraas immoo gatiin ummanni keenyas fi dargaggoonni keenyas kafalaa jiran hammam tokko akka namatti dhaga'amu namoonni beekaa jechaadha. Wanti guddaan garuu akka sabaatti akka ummataatti aadaa qabnaa, sirna qabnaa, ibdee manatti nutti dhufee akkatti ofirraa deebisnus inuma qabna. Walgeettiin amma isin duratti argamnee ibsi amma Jawaaris kennee maanguddoonni addana jiranis immoo kan itti dhimmoomanii bakka kana ga'uu dandeenyeef tokko maali? Ibdeen fedhe nu gidduutti dhalatu qaawwaa jiraachuu hin qabne namni nurratti fe'u fudhannee ofii keenya caalaatti immoo wal gidduu keenyatti rakkoo wal seensisuun bu'aa isaarra balaa isaa waan caaluuf kana hubachuudhaan haalli amma argamaa jiruu fi gooliin bakka bakkatti wal dura dhaabbaddoon bakka bakkatti jiru kun akka inni dafee dhaabbatu kan jedhu akeeka keenya duraa ta'e har'a dargaggoota keenyaaf ummata keenya bal'aadhaaf dhaamsa miidhaa sitti bule mufannoota qabdu kaatee agarsiisteetta. Akkuma kanas immoo rakkina haalli itti kaatee fi warri immoo rakkina jiru kana babal'isuu barbaadan si dura dhaaban niin gatiis kafalteetta. Gatiin kun akkuma amma sila himametti ga'uu qaba. Nagaan qe'ee keetti deebi'uu qaba. Karaa kee irratti deebi'uu qaba. Bakka naggada keetti deebi'uu qaba. Hariiroon ummatoota biraa wajjinis qabdu deebi'uudha qaba. Yeroon namoonni nu tuttuqanii namoonni nu kakaasanii walii keenya irratti nu bobbaasanii fi namoota nagaa waliin jiraachaa turretti nu kakaasan darbeera. Warra qalbii laafaa taanee dadhabaa taanee sana jalatti jilbeenfannee umrii gabrummaa nurratti dheeressuu barbaadan fudhannus darbeera. Kanaaf dhaamsi guddaan ani qabu qeerroo Oromootiif mirga ofiif falmatuun haqa ofiif falmatuun miidhaa diduun waanuma jirudha. Jiraachuus qabudha. Haga ammaa waan biyya kana keessatti arganne jennu hundi kan arganne gatii lubbuutti kafalleetu jecha kan qaamaas itti kafalleetu jecha fuulduras kanuma. Kun yeroo ta'u garuu haala amma jiru kana keessatti yeroo ilaallee jennu walii keenya gidduutti irraan deebi'a walii keenya gidduutti diinummaan dhalate waan harkaa qabnu nurkaa gatuudhaa fi gatanii immoo hulluuqanii seenanii bakka duriitti nu deebisuu warri barbaadan akka jiran dagachuu hin qabnu jecha. Isa kana matumaa diduu qabna. Kanaaf walgahii har'aatiif marii har'aatiif bu'uura kan ta'e kan nama jajjabeessu pireezidantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisaa bahanii haalli dhalate dogoggora ta'uusaa haalli dhalate kunis dogoggora ta'uurraa kan ka'es immoo qoratamee furmaata kan argatu ta'uusaa nuu ibsuun isaanii aantummaa uummata Oromootiif qaban ummata Oromoo fuutuun ta'in dhugaaf haqaaf qaban waan agarsiisuuf jecha gammachuudhaan ofitti simannee isarraa kaanee tarkaanfii isa jajjabeessuu fi nagaa
lafa keenya keessatti ummatoota biraa hundaaf iyyuu deebisu akka fudhannu nu godheera. Kanaafuu hamilee kanaan namni hundi keenya iyyuu sochoonee nagaan qe'ee keenyatti akka deebi'u, nagaan magaalota keenyatti akka deebi'u, karaa keenya irratti akka deebi'u, mana barnootaa keenyatti akka deebi'u goonee hojii keenyatti deebinee isatti aanu immoo gaaddisni dhaabota Oromoo dhibdeelee argaman ilaalee fuuldura waan akkasii akka hin deebine akkatti gudunfaa itti godhu kan irratti hojjetamee beeksifamu ta'uus hin beeksisnaa. Afurritti jaarsoliin asitti argamaniis hoogganoonni dhaabotaas asitti argamaniis kanan isiniin jedhaa. Nagaan biyya keenyaaf, nagaan ummata Oromootiif ummatoota waliin jiraannu hundaaf haa ta'u jedheen jedha. Fayyaa ta'a. Gaarii waama xiqqoo tuquudhaaf 1914 lolli addunyaa tokkoffaa dhowuu dura duukii tokko du'e. Sababaan lola kanaa duukiin kun du'uudhaa jedha namni hedduun, garuu warri seenaa qoratanii fi warri ibsan sababaan duukii sana du'u rakkinoota sana dura kuufamanii dhufanii sanarraa ka'eeti lolli addunyaa tokkoffaa sun dho'ee jira. Gidduu kana rakkinoonni dhalatanii Johaar irratti waan daddalagamuu yaalamee fi sanaan qabatee haa ta'u malee akka lafarratti mul'atu immoo rakkinoota gaaffii uummataa irratti rarra'an, rakkinoota hidhaan itti fufuu, rakkinoota ajjeechaan itti fufuu, rakkinoota lolli itti fufuu isaan kanaan wal qabatee fi kabajaa uummata kanaan wal qabatee ta'uu gaaffiilee kaka'anii fi bakka adda addaatti sochii jiran irraa inuma hubatama jennee amanna. Isa kana mootummaan kun akka amannutti ammallee gaaffiilee kana deebisuu qofaadhaan furmaati argama. Darbee waan dhihoo Jawaar irratti daddalagame kun bifa sirna hin qabneen kan lubbuu namaatti deemu kanatti hidhataa ta'urraati abidda qabsiisa akkuma lola addunyaa tokkoffaa sana duukiin sun du'etti jechuudha. Kanaaf furmaatii fi waannin hidhamtoonni hiikamu, gaaffiin uummata kanaa kabajamu, waan uummati kun itti wareegame kabajaa argatee deebii argatu isa kana ta'utti amanna. Bifa kamiinuu sochiin ta'u uummata keenyatti immoo mootummaatti kana dhaammanna. Bifa kamiinuu sochiin ta'u uummata keenyaan immoo siivilii kamuu kan hin tuqne, uummata kamittuu kan hin buune akkuma aadaa keenya akka waggaa dheeraa muuxannoo itti qabnutti darbee immoo bifa amantii kan hin qabanne ta'u isa kana mirkaneeffatu haala kamiin namatti dhufaa hin beekanii isa kana uf tiksuu fi wal tiksuu hariiroo uummatoota gidduu amantii uummataa kabajuu, wal gidduu kabajuu uummata hundattii fi uummata keenyatti dhaammanna. Isa kana irratti dhaabbatee mootummaan bakka amma geenye kanarraa of ilaalee fuulduratti akkamitti nu deemsisan mootummaa bira jirti. Kaan immoo karaa keenya hundi keenya irraa haala waggaa tokko ta'e kana keessatti waggaa dheeraa ummati Oromoo qabsaa'u kana keessatti maaliif baga akka duriitti deebnee ka jennu uf keessa keenyattii fi mootummaa gidduutti hariiroo keenya ilaallataa deemna. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Noof kalcha guyyaa irraa asitti argamee obboleessa keenya irratti waan ga'e yeroo kana dubbachuu waan na dandeessiseef Waaqayyoon nan galateeffadha. Hundumaa caalaa waan isa irratti ga'e isa kanaan dura irratti hojjetamaa ture ilma Oromoo irratti isa gahaa turetu isarra ga'e.
lubbuu baay'ee galaafateeti iddoo kana kan geenye. Isa kana gara booddeetti deebisuudhaaf karaa adda addaan socho'aa jira. Yommuu ijoolleen keenya iddoo qabatanii iddoo geenyeerraa siyaasaan iddoo geenyeerraa gara si'achiitti gaa himimmaan Oromoodhaa hin dhaabbataa. Oromoon iddoo ga'eera biyya kana keessatti iddoo isaa ta'u argateera. Dhiigi Oromoodhaa hin dhangala'u inneeti. Hin beektu warri kanaan dura addana biyyaana keessa turtanii Oromoo ijoollee ola deemtu ijoollee waggaa 12-13 jalqabu dhabneeti. Jaarsa waggaa 83 dhabneeti. Lubbuu ijoollee ola deemtu iddoo kan geessu biyya na geggeessuu kan dandeessu akka 10,000 finneeti. Kana booddee nagaa arganna inneeti. Ammaana keessatti ammas ilmi Oromoodhaa abiddi irratti boba'aa jira. Akka raafuu gad nam'aa jira. Kanammoo yoo hojjete yaa jarana nama ormaa utuu ta'in lafa Oromoon taayitaa argatetti har'a kun hundumtu nurra gaa'eera. Salphinni karaa isaa nurra ga'uudhaaf ture waa karaatti deebi'eera. Rabbi karaatti deebiseera. Addana ga'uu isaatii fi baay'ifnee Waaqayyoon hin galateeffannaa. Kun immoo gara seechiitti akka nurra hin geenyeef kan ta'uu danda'u. Libsuu ijaa keessatti kan hundumtuu dhufuu danda'e Oromoon alaas bakkeedhaas keessaas iddoo hundumaas wal duukaa dhaabbatee tokkummaadhaan iyyee jijjiirama kana fiduu danda'e. Jijjiiramni kan kun dhufee tokkummaa keenya irratti hundaa'eeti. Har'a meeshaa baay'ee miti supersonic intinaamitii kan nu barbaachisu tokkummaa keenyaa wal duukaa dhaabbachuu keenya kan nu baasu. Kanaaf Oromoon gara si'achiitti waan gara biraa qaba miti waan isa gargaaru biyyaana keessatti waan gara biraa waan abdatu hin qabu. Abdiinsaa tokkummaa wal ilaaluu walii wajjin ta'uudha. Kun meeshaa isaati. Inni isarra ga'ee hunduma keenya irra kan ga'udha. Salphina guddaatu nurra ga'e. Salphina guddaatu nurra ga'e. Salphina nurra ga'e kana haa ta'u malee akka isaatti deebi'eera. Gara si'achiittis warri nu cabsuu yaadan karaa adda addaa warri nutti bobba'an karaa nama garbaannaa nu cabsutu hin ta'in nama keenya nu cabsu. Nama keenyaani seenaa gubbaattis beektu Oromoo dabarsee kennaa ture Oromoo ajjeessaa ture karaa kanaati. Yommuu nuyi qaawwa laannu qaawwa nuyi laanneen inni gara biraan keessa galeeti kan nu balleessu. Kanaatiif nuyi kan namaa miti kan barbaannu qaama namaattis buunees miti waanuma saba Oromoo dhiphina isaa yeroo ammaa sana gadadummaa isaa isa amma isarratti boba'aa jiru kana isa dubbannuu fi kanaaf diinni karaa adda addaadhaa shiira isaa xaxaa karaa adda addaadhaa balleessuu ajjeesuu isuma dur ture kanatu hojiirra ooluudhaaf yaalamaa jira. Kanaaf sabii keenya kanarratti jabaatee karaa hundumaanii jabaatee dhaabachuun isa gubbaa'eera. Obboleessi keenyas kana keessaa balaa kana keessaa hafuu isaatii fi Rabbiin hin galateeffannaa. Baay'ee bayeessaa gara si'achiitti qaamii jaarmiyaa Oromoodhaa amma qabee utuu har'a bor utuu hin jedhin amma Oromiyaa gubbaatti dhiigina gala kun dhaabbachuu akka inni qabuu fi jaarmiyaan waliigalan kun walitti dhufanii haasaanii waan tokko Oromiyaa keessatti bu'uursuun hin barbaachisa. Ilmaan Oromoo dhiigi isaa dhangala'uun hin gubbaan jiru. Ilmaan Oromoo iddoo jirutti hojii isaarraa jireenya isaarraa har'a boqqolloo isaa jalaa jiraa jiru. Boqqolloon ni qotate. Bara ga'e waan inni nyaatee ba'u hin jiru. Kanaatiif ammaa qabee jaarmiyaan kuni jaarmiyaan waliigalan kun walitti dhufee ammaa qabee waan tokko bu'uursuun isa gubbaa jira. Nagaan argamuun isa gubbaa jira. Oromoon nagaan bahee galuutu isa gubbaa jira. Kana jechuun barbaada. Mootummaa biyya bulchuun immoo qaama bulchuun immoo gadi ta'anii haasa'anii walii wajjin dubbatanii biyya bulchu malee yeroon itti qawwee walirratti kaasanii qawweedhaan biyya bulchan qawweedhaan wal garboomsan qawweedhaan gadi wal jilbeenfachiisan yeroon isaa dhaabateera. Yeroo kana keessa qawwee walitti baafannee qawweedhaan wal jilbeenfachiisnee isa akka jabana minilikkaanee harka walirraa murree waan wal goonee walii wajjin jiraannu miti. Karchallee teessatti wal geessinee walii wajjin hin jiraannu. Kanaaf waliin teenye rakkina jiru yoo rakkina nu bira jiraate hin hinna yoo isa bira jiraate hatas gabbaanii kanaa ala karaa barbaadameen Oromoon har'a qophaa'eera. Karaa barbaadan. Kanaaf kanarra hamma danda'ametti waliin teenye dubbii hiiku malee
qawwee walitti baafannee eessaan waliin geenyu kana baruun isa gubbaa jira. Isaan har'aa saraawitii baay'ee qabu. Horii keenya warra nuyi achitti damooza kaffalluuf mindaa kaffallee fi warra jiraachifnu isaan miidhachiisanii gannutti dhiisuu yaalu kun eessaanuu wal nuun ga'u. Hin dhalata dhalli Oromoo bor immoo kan hidhatu. Kanaatii fi nagaa biyyaana keessatti buusuudhaaf yoo ta'e mootummaan galeessaa gad taa'ee rakkina Oromoo keessa jiru kana hiikuu danda'utu isa gubbaa jira. Yoo kana hiiku ta'e Oromoon yerootti jilbeenfatu miti. Kana namni mirkaneessaa yerootti jilbeenfatu miti. Ajjeechaadhaan dhaqanii Jawaariin ajjeesu yoo barbaadan nama tokko ajjeesu paartilee gara biraa keessaa ajjeesu kanaan dubbii hin hiinnu. Walidhuun wal ajjeesuun wal rakkisuudhaan waan hin nu qabnu kanaatii waliin teenyaa haasa'uu qabnaan jedha. Gara biraan loltuu raayyaa biyyaa dhala Oromoo kan taatan harka irratti fudhatina. Ilmaan Oromoo irratti harka hin fudhatina. Waan isin godhin qabu. Mirga isaa falmate waan isin godhin qabu. Kanaaf harka irratti hin kaasina. Hin ajjeesinaa. Hin ajjeesinaa. Amma yeroo ammaa kanatti dhalli Oromoo du'aa jira. Yeroo ammaa kanatti du'aa jira. Yommuu nu adda teenyu kana hin du'a. Hin ajjeesinaa. Isinii wajjiniin kan ta'e dhala biyyaatii hin ajjeesinaa. Fayyataa. waan gabaabdu tokkon ummata Oromoofis mootummaa biyya kana bulchuufis dhaamsan dabarsuu barbaada akka jaarmaa keenyatti. Biyya kanatti yeroo deebinutti kana booda dubbi fin'a jenneeti malee lubbuu namaa wal fin'a jennee biyya kanatti hin deebine hedduu namatti dhaga'ama. Ummanni keenya dhengaddarraa ka'ee lubbuun badaa jirtu qomsuma fedhe ka jiru amantii fedheen ka jiru ummanni Oromoo gaddan nutti dhagama gaddan ibsuu barbaada. Gadda keenyan ibsuu barbaada. Har'atti nama keenyatti wal ajjeesa biyya Oromiyaa irratti namni du'a jennee yaanne yoo wanni fedhe jiraate sirna qabnuun aadaa qabnuun eenyummaa qabnuun fixanna jennee yaanne kuni gadda guddaadha. Amma immoo eega ta'e ummanni keenya mirga ifiitiif falmatuun haqa falmatuun gootummaadha. Eega falmate immoo osoo biyyiin bannetti osoo lubbuun namaan bannetti xiinxalee hayyoota qabuun beeytota qabuun dhaabuun barbaachisaadha. Kanaafi ummanni keenya kana beeku isarra jira. Rakkoo hedduu keessa deemne as geenye qabsoo hedduu keessa deemne as geenye qabsoodhaan bakka kana dhufne akka Oromootti akka sabatti akka biyyatti haalli kun yoo tahes tiffatu nu barbaachisa eeggatu nu barbaachisa waan harkaa qabnu kana warreen nu diiguu barbaadan warreen nu saamuu barbaadan amantiin nu qooduu barbaadan kanatti dhimma bahanii waan hedduutu dalgamaa jira. Kanaafi kana hubattanii qeeroon qarreen abbootiin gadaa abbootiin amantii waan kana dhaabsisuudhaaf dhaabuun barbaachisa jechuun barbaada. Kabiraa hoo mootummaan Oromoo bulchaa jiru ka Oromoo keessaa dhalate Oromoo qofaanii miti Itoophiyaa bulchaa jiru har'a namni biraa yoo dubbatu Oromootu biyya bulchaa jira nuun jaa jira. Osoo kun jiraatu deebinee Oromoon wal ajjeesuun hunda keenyatti dhagamu qaba. Jawahar Muhammad nama yoo balleesse
seeraan itti gaafatuun namarra jira malee sa'a san keessatti halkan walakka waan akkasii godhuuni odoo yakka fedha qabaate nutti dhagahamti. Maaliif Jawahar haga inni qabsaa'ee beekne uummata kanaaf haga inni dadhabe beekne uummata kanaaf nuti Jawaharii fi miti dhugaafi dhugaan kun ammoo beekamus qabdi sunis ammoo karaa nagayaatiin fixamu qabdi nuti amannaa. Innis Jawaharilleen akkuma amma dhaamsa dabarse wanni ta'e wareega fedhe yoo baafte uummata isaatiif baase uummata isaa waan isa duuba jiru waan isaaf itti dhagamu argee jira uummata isa qabaneessu isarra jiraata mootummaan ammoo gadi bahee uummata kana rakkoo kana dhaabuun isarra jiraata inni amana dhaabuun isarra jiraata dhaabuu jechuun qawweenii miti dhugaa jirtu agarsiisee kana jechuun barbaada inni kun immoo akka jaarma Oromootti hir'ina qabna hir'ina nu qabnutu Oromoo miidhaa jira hir'ina jidduu keenya jirutu nama biraatiif karaa baasaa jira kana waan dandeenyuun ta dabartee ta fuula dura itti qabsoofna ta jennuun amantii qaba ani gara kiyyaan kanan jedha fayyaa ta'a. Aye galatoma hogganoonni fi manguddoleen teenya na dura dubbatan dubbii hedduu haasanii fixanii jechuun danda'ama. Garuu haala amma uumame kanarratti jajjabeessee waan haasa'uu barbaadutu jira. Jijjiirama kana jijjiirama illee jennee hawaamnu jijjiirama jedhee afaan guutuudhaan haasa'uun na rakkisaana. Jijjiirama illee yoo jennee jijjiirama kana ka irra wareegamee fide ummata Oromooti. Lubbuun kumaatamoota lakkaa'aman hundi kan irratti darbe ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo kun jijjiirama fidanii asiin gaanii qaamuma jijjiirama irratti fidan irratti deebi'anii amaanaa kaayanii kuwaalama baay'ee waa wal faalleessu waan garaa nama nyaatulle gaddan na dhagamas aariin na dhagamas waan kana yaadu. Humnuma kalees jeesaa ture humnuma kalees gadadoo keessa jiraachisaa ture deebitee rakkoo keessaa na baasee hojjette ummanni keenya warra rakkate qabaa jechuudha. Kanama aarsu lubbuun nama darbu qaawa kana Oromoodhaaf humni guutuu dhabamu deebee hiree Oromoodhaa isuma isa balleessu harkatti kufuun har'a deebinee waa'ee aggaammii namoota tokko tokko irratti akkaasuuf nu godhe. Osoo gaafa jijjiiramni dhufu sun Oromoon humni kunillee qooda keessaa fudhatu humnoonni biraallee aangoo caasaa mootummaan amma gubbaa haga addakaa harkaa qabu kana ka bulchiisaa kana geennaa hunda yeroo ce'umsaati jedhame qixa hundumtuu qabatee hundumtuu wal to'atee hayyoonni Oromoon itti amanu ce'umsa kana keessaa itti gaafatama gorsa osoo hin taane fagoo laaluu osoo hin taane qooda kana humni wareegamni uummata gaggeeffame sun odoo kanaan xumuramee jiraate har'a gaammii namarratti isaan tuffiidhaan raawwatan kun dhufu ture dhugaa dubbachuudhaaf kuni dogoggora hundi keenya waamne finne jechuudha. Har'a mootummaa qofaa fi miti aggaammii kana kennan sababni isaa mirga hagasi kennineef silaa galataan mootummaan kun waan uummanni barbaadu hojjete uummata kana gara mootummaa uummataatitti ceesisee gara dimokiraasii dhugaa biyya gaarii uummanni barbaadu sani ceesisee galataan mootummaa fi dhaaba seenaa ta'ee manatti galuudhaan jaalala uummataa horatu isarra ture hiree kana of dabarse mootummaan kun kanarraa barataan jiru jechuudha. Har'a akka kaleessaa miti kaleessa gaafa biyyatti galu gaafa paartileen hojii siyaasaa eegalan dhugaadhaa qaawa mootummaadhaa yookiin yeroo ce'umsaa humna guutuu hin qabanii jechaa ture hundi keenya hin qabnu dhugaadha. Har'a garuu achi hin jiru. Kana booda gaafiin nuti kaasuuf deemnu lubbuu ilmaan Oromoodhaa guyyaa guyyaan namni ofii kilaashii qabate ofii kilaashii sammuu itti ajajuunis bilisa ta'ee kophaa isaa nurratti murteessu haa jiraatu moo hin jiraatu gaafii kaasnaa jechuudha amma booda. Kana booda ilmaan Oromoodhaa har'aan Adaamaadhaa yoo dhufu akka amma makiinaa kaasee magaalaa bayan ilmaan Oromoo dhumaa jirti. Du'a isaanii du'a wal fixaa jiran biraa dhufe jechuudha.
shaashamannee keessatti waraanni makiinaadhaan fe'amee ummatatti yoo bobbaafamu biraa dhufee jechuudha ummata wal dura dhaabbatanii kadhaa meeqaa waraanni sun akka lola malee ijoollee biraa deebi'u ijoollee sanii wajji ganama galgala bilbila itti adeemsine jechuudha. Ambotti waan ta'aa jiru agartan hararii waan ta'aa jiru agartan guyyaa guyyaa as teennee interviyuu kenninu asitti sagaleen dhageenyu hundi keenya sagalee mormii kun deemee gara du'aatti jijjiiramaa jechuudha. Kabajni ilma namaatiif kennamu hin jiru waan ta'eef humni qawwee to'ataa jiru kophaa isa akka barbaade godhaa jira waan ta'eef kanaaf dogoggora kana sirreeffachuudhaaf irratti hojjechuudha qabna yoo kanan godhin kana booda ummata hiree kana namaa kenna akka gowwaati ilaalanii akka wallaalaati ilaalanii humnaan si bulchina fedha keenya humnaan sirratti feena jedhanii yaaduun dogoggora isa qofaa miti sababa mootummaan amaanaa itti kennan akkana yaaduuf ummanni biraa cinaa Oromoo jiraatan Oromoo tuffatee ajjeesuudhaaf itti lafaa ka'uudhaaf sodaa agarsiisaa jiru kabaja agarsiisaa jiru kana kafide dogoggora Oromoo ki dogoggora ummata saniitii miti akka mootummaan itti nu hoogganaa jiru itti nu bulchaa jiru ilaalcha fedhe qaamni mootummaadha iljannoo siyaasa mataa isaa qabaachuu danda'a ilaalcha isaan alaatiifis kabaja qabaachuu qaba mootummaan akka isaa itti yaadanitti namni biraa yaaduun dirqamaa miti akka itti mul'atetti yaaduun immoo yakka ta'e halkaniin nama seenanii nama ajjeesuudhaaf bakka hojiitii fi wanta ati deemtutti harka biraatiin si ajjeesuudhaaf duula sirra gochuun yookiin jarmeenni tokko karaa qabsoo keessaa dhiibame duulli garaagaraa irra geeffame ilma Oromoo akka dhumtu gochuudhaan nama nagaa kabachiisu fakkaatanii siyaasa keessatti bu'aa argachuudhaaf hojjechuun mootummaan kun amma booda akkana deemaa ta'e isaaf gowwummaadha. Namni kana booda lubbuu fi jaalalaaf mataa qabatee mee haa ce'u Oromoon mee Oromoo yoo walitti buune yoo wal dhibne namni waan nuun jedha hiree dhufutu nu jala darba jennee waan nuti waa hunda baannee deemnu kun eega gowwummaaf sodatti fudhatamu ta'e kun gaafiin qabu walii gabboon salphaadha. Nuti kan hunda ka qusannuuf biyya tanaaf ummata kanaaf hiree Oromoodhaaf fuuldura dhuftu wareegama kana booda nun gaafatin jechuudhaaf nuti kan callisaa jiru. Kanaaf mootummaan gadi qabee laaluu barbaachisan nu qofaa miti jarmaa siyaasatirraati miti xiyyeeffannaan mootummaa keessa warreen mataa ummataa kana qooddatan warroonni dhugaaf dhaabbatan dhugaaf dubbatan dorsifamaa jiru ajjeechaa lubbuutiif dorsifamaa jiru mootummaa keessatti ODP keessatti odoo nafin kan uummanni Oromoo beekuudha qaba. Humni akkasii ilaalchi akkasii kun badhachaa Oromoo keessatti guddachaa dhufaa jira waan ta'eef bakka hundaa ka jiru ka uummataa dhukkubsatu akka jiru uummanni keenya beekuu qaba jechuudha. Kana booda nutis duubatti hin deebinu. Uummataa wanti dhaabu haga nuti furmaata waan kanaa yeroo gabaabaa itti goonu karaa haga nu qabsiifnu wareegama nama itti bahii fincilaa fi wareegama nuti kafallu maal ta'uu isaa odoo sirriitti murteessine irratti waliin galin wareegama guyyaa guyyaan bakkatti kennamu kun humna qabsoo keenya miidha hiree keenya boruu dadhabsiisa. Kanaafi haga sagantaadhaa fi karoora qindoomina jabaadhaan warri murannee irra hojjetaa jiru isin deebinu wareegama irraa gabaabbadhaa ollaa keessan wajji walitti hin bu'ina waraana mootummaa wajjin walitti hin bu'ina wanti isin kaastaa wanti isin mormitan hundumtuu dhugaadha haqa isarra du'aa jirtan nuu gala wareegamni san duraallee kanumaaf kafalame kararraa maqee jira jijjiiramni kun gaafii kan qabu gara barbaadanitti humnaan oofuudhaaf murteeffataa deemaa jiranii gaafii hin qabu garuu moo itti milkaan ajaa'iba kamiinu gatii kamiinu itti milkaan kana sirri jala murreessinii immoo barbaanna jechuudha waamicha galgala tokkootiin uummata kaasle mootummaa kana dhiiga dhaabuu dandeenya godhuun barbaanne karaa cufuu kana qofaa miti beekaa callisaa jirra obsi kun garuu wallaalatti fudhatamuu qabu dogoggora fudhatamuu qabu yakka hagana ga'u mana seeraa dhatte badii tokko raawwatte namni tokko abbootiin seeraa jiranii ragaan kana laakkaamuun yookiin sagaleedhaan ragaan dhiyaachuu qaba yookiin namaan dhiyaachuu qaba yookiin barruun dhiyaachuu qaba asitti rakki raawwatame sagaleedhaan angawaan mootummaadhaa bilbilaan sagaleedhaan osoo haasa'u oduu addunyaan dhageessu komishineerri poolisii federaalaa gabbayee namni kana godhuudhaaf bobbaasan jiru hojii ruutinii hojjenne jechuun yakka biraati jechuudha hagam karaa badiitiin itti fufuudhaaf akka murannoo qaban nama agarsiisaa jechuudha kuni dhaabbachuudha qaba abbaan sodaachisanis abbaan gowwoomsan illee jiru
kanaaf mootummaanis gadi qabee of laaluu isa gaafata nuti ka cal'isaa jirruuf angoo kophaa isaatti qabatee biyya akka barbaade isaa godhu laalaa wanti jirruuf gaafiin kaasnu waan hin jirreefi miti humna har'a qabnu waan hin beekneefi miti mee haga filannoodha humnummaan kun nagaan nu haa ga'u filannoo yoo ga'e ummanni abbaa barbaade filata gaafsa ummanni mootummaa mataa isa argataa jennee waan amanneef nu kana qofaa miti fincila kaasuu barbaachisa mootummaa kana irratti akkaataa filannootti ittiin deemaa jirru mataa isa mootummaa kana angurraa kaasu paartiilee akkamitti filannoodha ala gochuudhaaf seera akka itti baasaa inni jiru qofa qabattee gadi baatee ummata hiriira waamtee mootummaa kana kaasuu hin danda'amu garuu mariidhaan yoo godha irra caalaa wayya gattaa'anii hir'ina jiru walii himan irra caalaa wayya haalaaf fatwaa jabaatu karama seera amma jiruutiin deemanii rakkoo jiru furata wayya yoo kanarra dabarre lubbuu namaa gaafata qisaasa diinagdee fida haasawanii fixachuu osoo danda'amu maaliif kana deemnaadhaaf kadhata ba'aa jira obsamaa jira kuni garuu bifa ittiin laallamaa jiru kana yoo ka itti fufu ta'e kamiidhu dhugaa dubbachuudhaaf mootummaa kana paartii mootummaa bulchuu kana odoo waan fedhe galee kana booda faayidaa oromootiif dhimma oromiyaat irratti humnoonni kaleessa qircaa daabboo isaanii godhatanii oromiyaa yaadan sun har'a deebi'uudhaaf ilkaan qaratanii oromootti gargaaramanii oromoo dogoggoreedhaan oromoo abjuun taane qabutti gargaaramanii yaaliin isaan bakka hunda godhaa jiran kun hin milkaa'u lafarraa dhumna malee kun imantaan dhaabbachuu qaba ollaa gaarii taanee jiraachuufis lammii biyya takkaa taanee jiraachuufis oromoof oromiyaan fedhi nuti biyya tanarra qabnu kabajamuun dirqamaachuu yoo namni nuun beekin nuti dhiiga kennaan akkuma kalee abboonni kenna godhan akkuma har'a za'a nuti ennu kana ijoolleen lubbuu kafalaa jirtu lubbuu kafallaacho lubbuun teenna eenyuyyuu olii miti kanaaf namni akka nuu beeku barbaanna keessattuu mootummaan kun akka nuu beeku barbaanna mootummaa oromooti jedhame osoo oromoon hin filatin osoo oromoon sagalee isaatiin hin kaatin dhaabuma kaleessa rakkoo oromoo irraan ga'aa ture tole jennee harka dhoofneefi inumaa daangaa teennee laallu keessa seenneetu agargaarru jennee warri ofirra murteessine seennetu jira maqaa garagaraatti nuu kenname nuuf keessa seennellee homa oromoo irratti hojjetamu daba agarree dhaabaa jennaanis wal afaan deebine oromoo ajjeesaa oromoo irratti siyaasa dalagachuun oromoo rakkisaa barcuma angoodhaa oowwifatanii jiraachuu akka malaatitti itti gargaaramuun odoo dhaabbatee gaariidha odoo kunnurraa hafee gaariidha oromoo of hin ta'u nu za'a kana ammallee kaanee mootummaa irratti fincila labsuun barbaanna hin feenulle humnaanis itti deemuu feenulle gorsa ka kennaa jiru karaa ka agarsiisaa jiru filannoo ka dhiyeessaa jiru gadi teennee waliin haa mari'annu eenyuyyuu eenyuun hin caalu sibiila waan baataniif nama mo'achuu hin danda'u tokkollee addunyaarra seenaa akkas hin jiru har'a bara waraanni mootummaadhaa sibiila baata malee reenjerii uffata malee mataan isaa qoddamaadha bara garaa guutuudhaan dirqama loltummaa isaa bayaan jiru bara hin beennaa bara adaamarratti kaleessa yeroo fincilli jiru poolisii oromiyaatiif poolisii federaalaa ummanni addaan baasee laala poolisii oromiyaatiif ka ummanni wal bira dhaabbatu ka federaalaa akka biraatiin laalama ijateennaan dhaabbannee argaa turre jechuudha yoo poolisiin federaalaa deemee nama tokko dha'u ijateennaan agarre poolisiin naannoo oromiyaatiif ummanni walajjiin itti ka'ee jechuudha deeme asiis hin galchuu jedhanii ofirraa baasan jibbaan isaa gasii waraana qabu amantee angorratti natissa jettee iyyuu laaluun gowwummaadha dhugaa dubbachuudha waraanni mootummaallee raayyaan ittisa biyyaallee yoo ta'e namni qalbii ummataa biraan qabne hin jiru namni rakkoo ummataa kana hin hubanne hin jiru namni inni kana booda ajajee dhaqee ummata san fixi jedhuun hin jiru yoo dhaqellee moraal hin qabu har'a fakkeenya isinni kaasee jira makiinaan fe'amanii ummata shaashamannee ergamanii makiinaadhaan akkuma jiruun fe'amanii deeman odoo rasaas takka dhukaasin ummanni ba'ee wareegamaaf of kenne waan ta'e kanaaf taankiif marfii fi xiyyaarri angorra nama tursu amantaa ummataa argachuu qofatu barcumarra nama turta yoo bololli sunuu jiraata dhugaa dubbachuudhaaf kanaafi ilaalcha ofii nama irkatanii oromoo irratti waan hin taane fiduudhaaf wallaahi bakki hin jiru bakka hin qabnu kanaaf qeerroodhaaf wanti dhaamu
haga nuti waan kanatti qophooflee dhaamsa gahaa isinii dabarsinu wareegama kabaltan dhaabaa ollaa keessa wajjin haga isinii danda'ame jaarsummaadhaaf waliigalteedhaan waan isin gidduu jiru soo jiraate fixadhaa karaa badii isaan akka babal'atu barbaadu kana jalaa gabaabsuu feena akka jalaa dhiphatu barbaanna fincilli bakka hundatti deemaa jiru oromiyaa keessatti deemaa jiru har'a intervii erga goone booda akka dhaabdanii gaafii kennaaf iyyannaa kennaaf deebii nuu kennitan abdii qabaa galatooma. Ayya galatooma fixannee roori pirasii. Jaarsoliin karaa waachaa jiranii bakka adda addaatti namni keenya karaa deemee jira akkuma tarkeen gootanii turtanii har'a immoo karaa bana dubbiin dubbii jabdu akkuma agartanitti hin mari'anna furmaata itti falla daandiin haasaa qabu magaalaan haa qulqullaa'u kan madaa'e haa wallaanannu kan wareegame haa awwaallannu walquma qabaanna barbaachisaa taanaan akka amma jarjarre kana osoo hin ta'in itti wal mari'anne bilcheeffanne falmaa ishii dhumaa saniif kan labsinu ta'u mootummaanis qeerroonis uummannis akka beeku barbaannaa galatooma. Senaan fuudhee si haa qabu. Adamiti Wachak Karoli Kesan Wat Ora Wangatabe Sunandesan Wat Ora Wangatabe Buki Sunandesan Buki Sundandesan Gana nilafa male lafe adat hiniru nutwa lirratole